Yooyyaa akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marab har'a qophii addaati walitti deebineetiin jirra reaction video goona. Egaa ogeessa fayyaa magaalaa Roobee keessatti as dhiyoo kana dargaggootaan buufata konkolaataa keessatti tumame irraa haasa'uu barbaada. Waa'ee nama kana baay'een keessan karaa sirrii ta'een deeggartaniitiin jirtanii akkanumallee immoo karaa namoonni baay'een ittiin deeggaran kana ammoo yaada kana oppositii waan qabutu jira. Nama kanarratti egaa ogeessi fayyaa buufata magaalaa kana keessatti tumame Waaqoo jedhama. Egaa ogeessa fayyaa Waaqoo Kadiir irratti ni haasofna jechuudha. Egaa dhalatee kan guddates magaalaa Raayituu ta'uu godina Baalee Bahaa ta'uudha kan ibsaatiin ture. So erga inni taateen kun irratti ta'e akkuma iskiriin irratti argatan erga irratti ta'e taateen kun irratti ta'e booda immoo namoonni baay'een deeggarsa garaagaraa godhaniifi jiranii kan akka Masrat Daabaadha. Keessattuu obboleessi keenya tokko kan biyya alaa jiraatu $290 naannoo san akkuma iskiriin irratti argatan galcheefi ture. Namoonni garaagaraa qarqaarsa garaagaraa taasisaafii turan jechuudha. Social media kanarratti dhimma social media torban kana keessa ta'e keessa taatee tokkodha jechuudha. So taateen kun irra baay'een nama balaaleffachuudhaan bulchiinsi magaalaa ta'uu danda'a akkanumallee abbootiin gadaa qaamotiin seeraa namoonni baay'een wantoota kanneen balaaleffachuu irratti argamanii wanta balaaleffatamuu qabudha. Garuu taateen kun irraa maal baran akka keessattuu warroonni social media kanarratti argamtan baay'een keessan wantoota akkanaa taatee akkanaa kanarraa maal baran namoonni yeroo baay'ee wantan taane qofa dabarsitan ergaan taane qofa gochan taane qofa hojjetan kan qaama mootummaas ta'an miti mootummaa akkanumallee dargaggoowwan gara bakka adda addaatti argamtan warroonni social media kanarratti illee hojjetan taatee kanarra maal baratan waan jedhu waan tokko tokko dhaggeeffattoota kan kootiin dhaqabuudhaaf kan ilaalu jechuudha. Seenaa ogeessa fayyaa kanas bal'inaan ni ilaalla. Egaa turtii inni OBN wajjin taasise immoo OBN sagalee uummataa baay'een keessan ni beekta miti. Isa wajjin taasises ni ilaalla. Seenaan isaa maal fakkaata? Ogeessa fayyaa waggaa 41f hawaasa isaa hawaasa Oromoo bal'aa tajaajilaa ture keessa kanadha. Taateen kun garuu isaan hin malu. Garuu taateen kun ta'uun isaaf maal fide? Faayidaa inni fidellee wajjin ilaalla. Akkanumallee kabaja inni uummata isaa biraa qabullee kan taatee kana inni argate keessaa tokkodha. Waa'ee kanaa dhumarratti isiniif ibsuudhaaf ni yaala. Mee jalqabarratti seenaan isaanii maal fakkaata? Obbo Waaqoo Kadiir ogeessi fayyaa kun eenyudha? Mee turtii inni OBN wajjin taasifse dhageeffannee walitti deebina. Obbo Waaqoo Kadiir jedhamu bara 1978 ogummaa fayyaan qaxaramanii waggaa 40 ol ogummaa kanaan uummata isaanii tajaajiluu dubbatan. Amma godina Baalee Bahaa aanaa Raayituu jiraatu. Guyyaa kaleessaa dargaggootni gamtaan yoo isaan reeban toora miidiyaa hawaasaa irraa mul'ate. Dhimma kanarratti OBN waliin turtii taasisaniin akkas jedhan. Waggaa 40 fi ji'a tokko tajaajileetiin hin jedhe jechaadha mana mootummaa. Egaa soorama baheetiin jedhe ji'a tokko anammo. Ka baay'ee na gaddisiiseetiin hin jedhe. Ka haamilee akka malee na dhaheetiin hin jedhe taatee kaleessa konkolaataatti narratti ta'eetiin hin jedhe sun baay'ee na gaddisiisa. Haamilee kiyya baay'ee na tuqeetii jedhe. Dargaggootni miidhaa isaan irraan gahan to'atamuu isaanii gammachuu qaban himanii tarkaanfii barsiisaa akka fudhatamu abdii qabaachuu dubbatan. Anillee hawaasuma kanaaf jiraataatiin hin ture umrii kiyya guutu. Waajjirratti illee gara faayidaa qabdutti illee hin jijjiiran. Amma dhimmi ilaalamaatiin hin jira ijoolleen warri kaleessa gareedhaan yookiin guruppiidhaan rakkoo akkasiin irraan gahaatiin turan kun to'atamanii ijaan argaatiin ture. Waan mootummaan jiruuf mootummaan waan fe'e haa godhu. Egaa akkuma dhageeffattan egaa buufata konkolaataa Roobee keessatti jechuudha baay'een keessan akkuma argitan viidiyoo irratti dargaggoota kanaan reebichi cimaan kan irratti ta'e keessattuu yeroo inni sagalee dhageessisu hedduun nama miidiyaa kanarratti karaa TikTokiitiin, YouTubeetiin karaa adda addaatiin irratti hojjetaniitiin jiranii irratti boohaatiin kan dubbatan abbaa keenya hunda ogeessa fayyaati kana biraan namoota baay'ee balaa fayyaatiin isaan irra gahaatiin ture nama fayyadaatiin ture. Hawaasa kana immoo waggoota 41f nama tajaajilaa ture keessaa isa tokkodha. So nama kanarratti immoo taateen akkanaa kun ta'uun isaa maalidha kan jedhu illee ni ilaalla. Hangana hunda immoo taatee kana warroonni taasisuudhaaf yaalii taasisan qabamanii yeroo ammaa kana to'annoo seeraa jalatti akka argamanidha kan ibsame jechuudha. Nama hagana uummata isaa tajaajilaatiin ture sadarkaa kanatti reebamuun isaa sirrii miti. Miira baay'ee kennaa tuqeetiin jira. Kanumarraa ka'uudhaan namoonni baay'een immoo deeggarsa garaagaraa taasisaniitiin jiranii. Hawaasni keenya bal'aan immoo nama kanaaf yaada akkamii akka qabamee haa dhageeffannu. Dargaggoota muraasaan ogeessa fayyaa Waaqoo Kadiir irratti raawwatame duudhaa hawaasa keenyaa bakka bu'u kan jedhan immoo jiraatota bulchiinsa magaalaa Roobeeti. Egaa viidiyoo argee jedhe anuyyuu fallaalee. Har'a namtichi kun nama jaarsa nama arriiti
kun ijoolleen dhuftee waan tokko osoo hin qulqulleeffanneen akkana gatuun isaanii kun baay'ee safuu keenyaan ala jechuudha. Wanni kun aadaanis ala. Duudhaaf safuu uummata keenyaa keessatti waan aadaa keenya keessatti illee hin jirre wanta ta'eef kun miira hin taane nu keessatti uumee jira. Inspektar Muhammad Nasir Amaan bulchiinsa magaalaa Roobee kutaa magaalaa Dooshee Walasheetti ajajaa waajjira poolisiiti. Shakkamtoota battalatti wantoota sanniin raawwatan baay'inni isaanii 5 ol hanga nama 7 kan ta'an to'annaa seeraa jala guutumatti oolchine olaantummaan seeraa akka kabajamuuf tarkaanfiin seeraa barbaachisaa ta'e fudhatameetiin jira. Obbo Bilisummaa Muummee bakka bu'aa mana hojii abbaa alangaa magaalaa Roobeeti. Tumaa seeraa qofa osoo hin taane haala qabatama safuu duudhaa amantaa fi barsiifata silaa kaleessa hawaasni keenya ittiin jiraataa ture kan faallesse ta'uu kan ilaalle ta'uudha. Haala waliigalaatiin qabatama amma jiruun immoo egaa shakkamtoonni gocha kana raawwatan hundi isaaniitiyyuu to'annoo seeraa jala akka oolanii fi akkasumallee seera jala akka oolanidha kan ibsamu. Yeroo ammaa kana egaa eenyumtiyyuu seeraa olee miti, hawaasa bal'aa kanaa olee miti. Erga viidiyoon isaanii waraabamee immoo gara sooshaal miidiyaa kanatti dhufee booda wantoonni adda addaa taateen adda addaa ta'atiin kan ture jechuudha. Keessattuu deeggarsa isaaf taasisuu irratti hawaasni miidiyaadhaa kanarratti argamu. Keessattuu yeroon kun yeroo miidiyaati. Viidiyoon takka yookaan immoo suuraan tokko toora miidiyaa irratti erga gad lakkifamee akka kanaan duraati miti. Al tokkoon hawaasa bal'aa bira dhaqaba. Hawaasni bal'aan quuqama isaaf qabu taatee isaa irratti ta'e gocha isaa irratti ta'e hedduu balaaleffataniitiin jiranii. Mee seenaa guutuu isaanii ammoo dhageeffannee haa deebinu. Obbo Waaqoo Guutuun eenyudha? Mee seenaa isaanii kana dhageeffannee ergasii immoo wanta tokko tokko jechuun barbaada. Keessattuu hawaasni miidiyaa kana irratti argamtan akka hawaasa miidiyaa kana barsiisaa tokkooti jechuudha. Hawaasa miidiyaa kana irratti baay'een keessan ni beektanii isin barsiisaa waggoota 7 darbaniif barsiisaa hawaasa miidiyaa kanaati waan ta'eef mee gochi kun irraa maal barachuu qaba dargaggoonni, manguddoowwan, abbootiin seeraa, abbootiin biyyaa, warroonni biyya kana bulchaatiin jiran maal irraa baratan gocha akkanaa kanarraa kan jedhullee boodarra itti deebina. Mee seenaa isaanii guutuu immoo dhageeffannee walitti haa deebinu. San dhaquudhaaf ganama sa'aatii tokkotti jechaadha guyyaa eetiin jedhee as mannaaraa kana dhufeetiin jedhe jechaadha gara garfaa deemee maatiin kiyyaa raayitullee jira achi deema jedheetiin yeroo maan seenu namni wayii humna qabu dargaggeessi dhaabadhu naan jedhe hin beeku waan ta'eef dhaabachuu hin dandeenye fiigaa dhufee moobaayilee naam taanaan jedhe mobaayilii kiyya fide mobaayilii maali mobaayilii kiyya kafooteetiin jedhe ani fuune yeroo an jedhu harka haga nyaatee dhugee hin jedhu harka dargaggeessaatiin jechaadha kanan jalqaba mirgaa ergasii ammas ammootuyyuu maa inni fedhan wanti tokko gaafa dhufan moobaayiliin sarraqanya ergasii ammallee na dhaye asitti deebisee kunoo hin agartu bakka inni na dhayeetiin hin jedhe hin agartu mul'ata bifa jijjiireetiin hin jira. Borsa ammoo dokumentii guutuu xurata ji'a tokko erga xurata baay'eetiin jedhe ji'a tokko sanii fi dokumentii ji'a guutuu qaba. Ergasii sana narraa fudhanii ofirraa ittisuu hin dandeenye warri naannoo naaraa jiru akkuma jirutti humna qaban humna dhiiti waan anguruu ballaaleetiin bakka hara naajjeessan jedheetiin hin iyye bakka hin iyyee namni gugurdaa ka jedhamu hundumtu namni waa namarraa baasu hin jiru namni maal taate ka jedhu hin jiru eeggadhamee qaama seeraatti ta'e dhiyaate hageessinu ka jedhu hin jiru ergasii ammoo ijoollee lamaa wayii hin dhiriitti na beeku namichi kun hospitaala keessa dalagaa amma immoo gara raayituu deddeema nin beena akkanatti miidhina rabbi maal isin jedha jedhaniitiin ijoollee sun gara qaamaa qaama seeraa poolisii magaalaa Roobee Walashee jedhamu kanatti fidan jecha ergasiillee moobaayilii lamayyuu qaba lamaan sunuu yoo moobaayiliidhaaf na tumte hoo fudhadhu moobaayilii kunoo tokkollee lamallee kunooti kana fudhadhu nan dhayin garuu nan wanni hin jedhin ay moobaayilii kiyya fidi malee moobaayilii lamaan yeroo an kennuufillee moobaayiliin kanaa miti kiyya fidi jedhe namichi wanni jedhe jechaadha dhaga'uu hin dandeenye wal dhaga'uu hin dandeenye hin kadhadhe hin haga iyyuu iyyee bakka ani numaayyuu ka miidiyaatti gadhiifame yookiin miidiyaa irra deema ka jedhan sanii ol ta'eetiin hin jira bare achi aleen haa ta'uuti garuu namni yeroo hangalee of tasgabbeessee akkuma ta'eetiin yeroo waan jedhu namni
tasgabbaayeetiin hin jedhu kun araara jedha kun maal jedha nama dhaawame nama aare inni kalee sanatti hin dhagamne har'a kun wanatti dhagamaatiin hin jiru dubbii kanaaf hooma godhu wallaaleetiin bakka kun kan jedha wanta wallaaleetiin dubbachuudhaaf illee baay'ee nama rakkisaa hin kadhate dokumentii godhanii jedhan kun maali naan jedha kun ammoo maali naan jedha waan isaa irraan beekan waggaa 40 fi ji'a tokko jedheetiin jedhe kan soorama baay'eetiin jedhe baalee hospitaala Boobbaa hospitaala Gindii Qeellam Wallaggaa waggaa torba moo akkasii hojjeteetiin jedhe namni baay'een wanni hojjete jechaadha na hubachuu hin dandeenye garuu wanti na gammachiisu wanti na gammachiisu ijoollee isaaniin argan jedheetiin biyyaan araara jennaan namillee bakka araaruma kana wayya jedheetiin qaamni seeraa waan laafaa natti fakkaateetiin jedhe har'a garuu ijoolleen kaleessa akkasitti na dhiita kun na kabalu sun kun waan barbaadinaan jedhu san qaamni seeraa to'atee jechaadha to'ateetiin seeratti dhiyeessuun ani dubbachuu hin danda'u gammachuun natti dhagameetiin jedhe ani kana caalaa qaama kaleessa warra akkasitti waa'ee namaa waa'ee barumsaa learning is burning no hakam keessa akka tarreetiin wannidha haadhatti to'atamanii haala kanaan akkanatti arguuti gammachuun kana caalee hin jiru. Egaa akkuma dhageeffattanii gocha isa irratti raawwateedha kan dhageeffanne jechuudha. Yeroo asirratti warroota gocha hin taane namoota irratti raawwachuudhaaf keessattuu buufata konkolaataa adda addaa keessatti kan arginuu fi akkanumallee naannawa sanitti dargaggoowwan argamtan baay'een keessan ergaan isin hin dhaqqabu maalidha hattoota akkanaa kana irraa of eegaa akkanumallee hattoota akkanaa kana naannawa buufata konkolaataa kanatti kan argaman qaamonni seeraa sirriitti to'annoo gochuu uummata keenyaaf immoo dahoo ta'uun dirqama ta'a jechuudha. Kun dirqama hawaasummaas lammummaati. So egaa akkuma dhageeffattan seenaan isaanii godina Baalee Bahaatti aanaa Raayituutti akka dhalatanidha kan ibsame jechuudha. Erga gocha kana karaa sooshaal miidiyaa kanaan walgahii booda immoo namoonni garaagaraa deeggarsa adda addaa kan qabeenyaan deeggarsan abbaan keenya kun nama xurataa baanidha. Egaa soorama baaneetiin jiranii soorama erga baanii ija tokko akka ta'anidha kan ibsaatiin jiran jechuudha. Ergasii immoo namoonni deeggarsa garaagaraa taasisan asirratti gara deeggarsaatti osoo hin ce'in dura hawaasa kiyya kan hordoftan hunda keessanii fi ergaan takka dabarsuu barbaada. Ergaan kun maalidha? Yeroo hedduu irra deddeebiitiin ni dubbadha. Namoonni waggoota abbaan keenya kun waggoota 41f hawaasa isaatti tajaajilaa kan ture. Waggaa 47 kana keessatti immoo mindaan isaaf kennamaatiin ture fiizikaalii isaarraa ni dubbata. Maal hojjechaa akka ture, maal argachaa akka ture fi sadarkaa inni keessatti argamu. Diiteel seenaa isaallee karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin bal'inaan dhageeffachaatiin jirtan waan ta'eef nama miidhamaa ture amma immoo xurataa baheetiin jirudha. Kana biraan dookumentii isaanii qabataniiti kan deemaatiin turan jechuudha buufata konkolaataa kana keessatti yeroo reebaman. Asirraa sadii dubbachuu barbaada. Tokkoffaa jiruuf jireenya ilma namaa keessatti rabbi sodaachuun maal akka fayyaduu fi rabbiin si kaasuudhaaf gaafa yaade yookaan immoo galma gahuudhaaf gaafa yaadde taateen sirratti ta'u. Namni kun amma hedduun nama miira keessa kan qaleen namni kun miidhamee jira, tumamee jira. Miidhaa isaa santu miira keessa kaasee namoota baay'ee kakaase akkasii miti. Garuu immoo faallaadhaanaaf gaafa miidhamtu karaa sirrii irra jiraachuu kan kee beekuu qabda. Hundi keessaniyyuu jechuudha. Gaafa miidhamtu qaama kamiinuu haa ta'u, qaama mootummaatiin ta'uu danda'a, miitii mootummaatiin ta'uu danda'a, dhuunfaadhaan ta'uu danda'a, even maatii keetiin ta'uu danda'a. Gaafa miidhaan sirra gahu, gaafa ofii keetii miidhamtu, gaafa miidhamte ati karaa sirrii irra jiraachuu kan keessa irratti tiinki gochuu qabda. Namni karaa sirrii irra jiru miidhattu sirra gaha. Namni dhugaadhaaf jiraatu, dhugaadhaaf dubbatu, dhugaadhaaf haasa'u, jiruuf jireenya isaa dhugaa wajjin kan ta'e, kan waaqatti dhiyeenya qabu, kan rabbii isaatti dhiyeenya qabu, hedduun isaa miidhama akkasiitu irra kaa'e. Naannoo kan koo irratti yeroo adda addaa kan argu kanaadha. Seenaawwan adda addaa hawaasa kanarraa yeroo dhageessu immoo wantoota akkasiitu si dhagama jechuudha. Namoonni miidhamni yeroo isaan irra gahu, namaanis yeroo reebaman ta'uu danda'a. Miidhaa hawaasa adda addaa irraallee isa gahuu danda'a. Maatii isaa irraa maatiidhaan wal dhabu namni dhugaa qabu wanta akkasiitu irra dhaqaba jechuudha. Yeroo wantoonni akkanaa kun isin qunnaman anaaf akka kan kootti akka karaa sirrii irra jiraachuu kan koo naaf ibsa. Seenaa kan koorraa kan backgroundii kan kootii irraallee ka'eedha kan dubbadhu jechuudha kana. Maaliif akka irraa barattaniif.
karaa sirriirra gaafa teessee rabbiin si gargaara. Namni kun gaafa san ni tumame, ni miidhame, lubbuudhaan nu jira, qaamni isaa hundi yeroo akkasitti rukutamu, yeroo dargaggoonni sunniin reeban nama torbaan reebamu jechuun hangam akka ta'e hundi keessanuu hubachuu ni dandeessanii. Garuu yeroo taateen kun irratti ta'u namni baay'een ni rifate. Namoota social media kanarratti baay'iniitiin even an video kana yeroo jalqaba TikTok irratti kan ilaale yeroo argatti hedduu tokko rifadhe. Namoonni baay'eenis irraa dubbataniitiin jiran booyaatiin yeroo irraa dubbatan argineetiin jira. So gocha kana ammoo gaariidhaaf wanta gaariidhaaf akka ta'e imma hubachuu ni dandeessanii. Erga social media irratti inni kun gallakkifamee booda namoonni adda addaa deeggarsa garaagaraa taasisaniif asirratti isin maxxanseetiin jira. Deeggarsa garaagaraa godhameefii jira. Deeggarsi kun immoo maal fakkaata kan jedhume waan tokko dhageeffannee walitti deebinaa. Deeggarsi kun immoo isaaf godhamuun isaa hammam tokko hawaasa keenyallee namni karaa sirriirra jiru hawaasa galateeffatamuu qabudha. Deeggarsi isaaf godhame kun maal fakkaata lammii kan jedhu hamma tokko dhageeffannee haa jedhu. Karaa TikTokiitiin karaa social media kanaan deeggarsa cimaatu irra godhamaafii jira. Mee deeggarsa kana dhageeffannee walitti adeemna. Baadadha yoo bulchiinsi Baalee Roobee asfaaltii gubbaa lafa kiliinikaa taatu kenneef nuti immoo irratti ijaarree fi haga dawaa ga'u galchisiisuuf immoo hawaasni ilmaan isaanii hin jirraaf isinummaan qofti lafa kennaa fi sagalee keenya kana muraa kaayadha. Waa takka isinirraa hin barbaannu lafa qofa kennaa fi nuti immoo ilmaan isaanii doktora keenya kana irratti ijaarraf isin lafa kennaa fi ganda keessaa maqaaf hin kenninaa fi akka rakkataan infulaansi illee yoo dhabe gaariin fiigeetiin hin dhaqu siftee wal dhaqu asfaaltii irraa kennaafi nuti irratti ijaarraf mana jireenyaa nuu hin binnaafi mana hawaasa isaanii ka soorama irraa bayan kara ittiin tajaajilaniif ka ta'u karaa gubbatti waxaa jedha kennaafi rakkoon qabu. Warri Baalee mootuu lafaa miti intala durbaatu namaa kennee walaayittaa afaan Oromoo hin beekne tamataa guguddattuyyuu intalaa fi durbaan sosobee qochisiifata. Abbaan hajjii deema ilmi baaraan Liibiyaa deema hin beekna iccitii kun haarawaami jara kenna gurraachaa fi dabuubii kanarraa achi yaa'ufuyyuu kennitanii lafaaf intala kennitanii doktora keessan kana ka dhalootan achii ka barnootan achii ka waggaa dheeraa isin tajaajilaa ture ka daangaa gubbatti ilma ofii isinii kenne lafa irratti dhalatee irratti guddatee irratti baratee irratti doktorri guddaan kun salphate kiisuu qaba jechuudha bulchiinsi magaalaa Roobee isa dhugaa rabbi nuti immoo hin gargaaru. Egaa akkuma dhageeffatan jechuudha warroonni social media kanarratti argaman baay'een isaanii rifannoo isaaf taasisanii fi akkanumallee immoo gara kuteenyaan sirriitti kutataniitiin isaan qarqaaruudhaaf gocha isaan godhanii. Egaa kanumarraa ka'uudhaan immoo bulchiinsi magaalaa Raayituudha bakka dhaloota isaa kaaree 400 kan ta'u karaa social media isaaniitiin maxxansaniitiin jiranii. Egaa kaartaa sirrii mana jireenyaa kennaniif jiranii. Akkanumallee mootiin gadaadha godina Baaleetti argaman. Egaa ofiisa yeroo isaan ofiisan viidiyoo tana asirra ilaalaatiin jirtanii kan agarsiisu karaa social media kanaan mul'ateen jira. Egaa abbaan keenya akkasitti uumamuun salphina namoota baay'eetti fakkaatee ture yeroodhaaf. Miira akkasitti dhagame ulfinna isaaf kan ta'e gadi jechuudha. Ulfinnatu ta'ee fi namni ulfaa'uudhaaf yookaan immoo guddachuudhaaf gaafa yaadu yookaan ulfinna isaaf kennamuudhaaf gaafa yaadu taatee hin taane irratti raawwata. Yeroo namoota irraa miidhaan garaagaraa kan qabeenya isinirra gahu, kan jechaa isinirra gahu, kan gochaa isinirra gahu garanatti illee hiikachuun keeyriidhaaf jechuun bareedaadha jechuudha. So bulchiinsi magaalaa Roobee ni kabajeni hawaasni magaalaa Roobee ni kabajeni erga isaan miidhamanii irra caala immoo kan nagammachiise hospitaalli magaalaa Roobeetti argamu baay'een keessan hospitaala Milbaanii beeytanii warroonni Baalee Roobeetti argamtan isaaniif cover godhanii guutuu fayyaa isaanii goota kanaan hedduu reebamanii tumamaatiin kan turanii. So guutuu yaala fayyaa isaanii san cover godhanii isaan yaalan jechuudha. Kun gocha namarraa eeggamudha. Isaan immoo waggoota haganaa tajaajilanii nama turan hanganatti illee salphisuun sirrii miti namoota jedhanii hedduu rifatan keessa an nam tokkodha. Garuu gochi kun immoo keeriidhaaf ta'uu hubanneetiin jira. Kanarraa ka'ee immoo kennaawwan garaagaraa kennamaafii jira yeroo ammaa kana kan lafarraa qabeenyarraa mee hangamatti live irratti ijoolleen yeroo haasan isa dabarsaatiin turan tokko isiniin haadha qabu. Sanii miti ka baankii Awaash sanii miti kaashii waan keessa isaanii jira jechuudha. Ka wanni amma akkaawuntii isaanii irra gale birrii miliyoona 1,400,000 fi 40,000
birrii kuma diidama ta duraan irra jirtu sana mootu irraa hir'ifne ta amma obboleessa keenya Arafaatiin bira geette yoo ka walitti dabaltan taate birrii guddaadha kara miliyoona 2 fi wahiiti jechuudha maasha Allah tabaarakallah waan guddaa hojjettanii waan addunyaa irratti illee isin boonsa akhiratti illee ittiin boontan waan taateef ka isin akkana gootan abbootiin qabeenyaa biyya keessa jiran warroonni akkuma obboleessi keenya Arafaat jedheetiin jedhe keessattuu kantiibaan magaalaa Roobee lafa yoo kennaniif gammachuu hawaasa kana guutuuti ka hawaasni kana bira taree gumaacha kanaan alattis mana hin ijaarraa jedhanii ofirratti fuudhan burganama gadi bahaniitiin akka lafa nuu kennan inshallah abdii qabna ulfaadhaa kabajamaa marti keessanuu yaada bahuu hin dandeettan doktora kanarratti. Egaa akkuma dhageeffatan jechuudha qarshii miliyoona 2 ol hawaasni Oromoodha bakka adda addaatti argamu ijoolleewwan karaa sooshaal miidiyaa kanaan kaka'umsa cimaa uumanii live irra turre baay'ee nullee so live san dhaggeeffachaatiin ture anis akka carraa ta'e jechuudha so hawaasni kun qarshii miliyoona hangana guuranii fi walii qabanii fi jiranii akkanumallee kan eegamaatiin jiru bulchiinsi magaalaa Roobeedha godina Baalee jechuudha lafa akka kennamuuf akkasumallee lafa karaarratti immoo ijaarsa manaa ni ijaarraaf jedhaniitiin kan kakaatiin jiran jechuudha so asirraa wanti hubattan maalidha duratti illee isiniif ibseetiin ture namni kabaja gaafa argatu salphinnatu si qunnama baay'ee kabaja argachuudhaaf salphinnatu si qunnamuu qaba baay'ee namni akkanumaan kabajamaa deemu ummi isaa kufaatiidha kan ta'u baay'een keessan ni beektan nama sooshaal miidiyaa kanarratti illee nama baay'ee arginee jirra jiruuf jireenya keenya keessatti illee nama baay'ee arginee jirra kan kabaja qaban kan kabaja fixatan okay kan kabaja qaban kabaja fixatan garuu immoo namoota kabaja dhabanii kanaan dura beekamtii hin qabne rabbiin yeroo muraasa keessatti namoota karaa sirriidhaan deeman akkanatti al tokkoon kabaja guddaa akka isaan argatan ulfinna guddaa akka isaan uffatan argatan ogeessa fayyaa obbo Waaqoo Gadiirraa hubachuu ni dandeessanii so asirraa isin immoo miidiyaa kanarratti wanti isin barachuu qabdan maalidha yeroo hundayyuu wanta hojjettan kam keessatti waan gaariidhaaf hojjechuudhaaf yaalii taasisaadha namoota irratti hammeen fakkeenyaaf asirratti wanta tokko isiniif kaasuu danda'a namoonni beekamtii namaatti fayyadamanii sooshaal miidiyaa kanarratti namoota miidhan baay'een jiran eessayyuu hin geessan baay'ee so namoonni ana hordoftanis wantoota akkasii kanatti isin qunnamaatiin jira maqaa kan kootiin daldala hedduutu adeemsifamaatiin jira so kanarraa akka of qubattaniif dhumni namoota akkasii xiqqeenya kan ta'u namoonni garuu karaa sirrii irra deemtan immoo ol ka'iinsa yookaan immoo beekamtii argachuudha kan ta'u jechuudha so obbo keenya kan hedduu kabajnu ogeessa fayyaa abbaa keenyaadha so isaaniif ammoo wanti akkanaa gochi akkanaa isaan irratti sirrii ta'uu baatus garuu kaleessa obbo Waaqoon eenyudha kan jedhu hawaasni bal'aan hin beeku har'a garuu gochi kun isaan hawaasa musliimaas ta'e kan hawaasa Oromoodhaa biyya keessatti argamu kan biyya alaatti argamu kiristaana eenyu osoo hin jenne hunda akka beekan kanarratti darbee Awaash Baank argitaniitiin jirtanii viidiyoo tana asirratti isin maxxanseetiin jira 500 ayyaana sababeeffachuudhaan 500 kaash kan kennaniif jechuudha Awaash Baankiin so kun taateen kun gara miidiyaatti erga dhufee booda hawaasa keenya ka Oromoo osoo hin taane hawaasni biraas hangam qarqaaraa akka jiru argaatiin jira obbo keenya kana galatatu isaaniif mala yeroo amma kana xuurataa bayaniitiin kan jirani keessattuu qaamni mootummaas qaamni miti mootummaas abbootiin qabeenya warroota hojii mootummaa kanarra turan keessattuu hojii mootummaa irratti namoonni miiliyoonara ta'an hattoonni ni jiranii garuu ammoo namoonni akkanaa kunniin hawaasa isaa tajaajilaatiin turan immoo kan miidhama irra jiran xuurataa bayanii baay'eetu jira waan ta'eef isaan kanallee of duuba deebitanii osoo ilaaltanii kan jedhu ergaa kan koo isin ga'uu barbaada kanarraa asirratti umree jira yeroo itti aanu immoo viidiyoo biraatti walitti deebinaa warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaadha obbo keenya warroonni qarqaaruu barbaadan immoo akkaawuntii isaanii guutuu description jala isiniif kenneetiin jira qarqaaruun hin dandeessan yeroo gaarii naa qabaadha.